obboloota kootiifan jiraachaa ture malee dhala kootii haadha kooyyuu hin jenne hindoom isaafan jiraachaa ture. Inni iddoo garaasaa haa ga'u, inni nama ta'ee qaroomee ifatti naaf haa ba'u jedhee tanan. 2017 kana keessa kaartaan naa pilaanii baafatee dhufee kanaan booda yaa haadha koo mana kana keessaa akka ati naaf baatu eeyyama keetii jedhaniin. Mana maalii? Kunoo mana kana naaf farramtee jirtaa, naa kennitee jirtaa, kunoo naaf farramteetta jedhee lafa jala farramsiifateera. Kan isheen farramtee fi seeraan kenniteef sana lafa deebii tokko sanadha isheen kan farramteef. Isa dhaseetee haati koo haahuu hin beektu, anis barumsa hin qabu, isheenis barumsa hin qabdu, kan isheen farramteef lafa sana. Inni garuu waan isheen hin beekne sana tsaafee xummuree fidee harka ishee kana qofa qalamiidhaan tuqee harka ishee kanaan katabsiifate. Kana fudhatee bakka seeraa dhaqee seerri kun qabeenyi kan gurbaa kanaati jedhamee kunoo muggutiin ka'ee muggutiin kaanaan akkamitti lafa mana intalli koo naa ijaarte otoo dhalli koo kun jirtu akkamittiin lafa kana lafa koo irratti mana isheen naaf ijaarte kana humna keetiin ijaarte qorqorroon kan mucaa kooti, baasiin kan mucaa kooti. Odoo isheen jirtu ani akkamittiin ani lafa kana siif mana kana siif kennaa, otoo ijji koo ilaalu ani lafa kana sii kennuurraa du'ee baduu wayyaa jetteeniini muggutii irratti banee kaartaan naa pilaanii irratti fidee waan hundasaa seeraan dhaqee seeratti agarsiifate. Ragaan immoo kansaa ta'e. Achiitiin elaanaan jette sooma hiiktee yaa dhala koo jette mana naaf ijaarte ilmi koo han intala kee miti kan kooti naan jedhe. Yooyi atattamaan ala keetti gali, yooyin immoo ani kan koo bara dhumaati barri kuni. Otoo ijji koo ilaalu qabeenya kee isaaf kennee ofii koos bahee lafa hin jiraadhu hin qabu du'uutti hin jiraa naan jette. Haati koo maaloo yaa haadha koo naaf obsii qabeenya itti dhufnaa boru nan hojjedha innaan lafa mirriitii bitee na kaadeyyuu anoo yaa haadha koo ati naa jirta jedhee tanan siinan qaba sittan boqodha boroosidha gaachanni koo sidha anoo siinan dhufee nama ta'a jedhee tanan hin jira. Yaa haadha koo miila na jalaan butiin anis nan dhufa seeraan alan jira waan ta'eef atattamaan dhufuun natti toluu dide. Jireenyi Itoophiyaa daa'ima kootti harka duwwaa hin galu jedhee tanani malee natti toleen jira miti yaa haadha koo naa obsiin jedheeniin ammas deebitee sooma keenya hiiktee naa dawwalee mucaan koo yaa dhala koo jette kanaan booda nan argituu jette jabaadhu mudhii kee hidhadhu ani gaafa murteen isaaf raawwiin ba'e qaxxituman of dabarsa naan jette na sobdi haati koo garaan kutattu jedheen ammas nan cakkanee hin cakkanne garuu naman itti baafachaa jira ture. Obboleessi koo inni bakka bu'aa bu'e sun Abarraa Qorichee jedhama. Isheen dadhabnaan arrabni ishee wal jalaa rukunnaan qabeenya intala koo akkamittaan inni muggutiin natti dhufa jettee gaafa arrabni ishee wal rukutu dadhabdutti bakka bu'aa inni bu'e sun qabeenyichi kansaa ta'e jedhee atattamaan dhaqee gaafa haadha kootti himu kana inni immoo bariitu dhufee egaa maladhu yaa haadha koo qabeenyichi kan koo ta'eera manichi kan koo ta'eera maladhu jedhee ganamaan dhufee itti zaate. Isaan booda deebii isheen qoricha ofii isheetii bitattee qixooftee jirti. Durayyuu natti fakkaata guyyaa gaafa 15 guyyaan isaa kamisaa qoricha ishii qixxim gootee kana yaa saba koo kanaaf
Yoo seerichi biyya jira ta'e ammallee jechuudha. Ani kan hin barbaadu qabeenya deebisuu taasisuu barbaada. Warri jala jirtan na waraabaatii gadhiisa. Ani immoo gaafii asi gaafadhu ati naa deebisi. Ati dhalattuu godina kamiiti? Ani godina adda hin baafanne garuu muunaa wajjin biyyuma tokkoon godina isaa hin beeku. Barumsa sin qabu. Magaalaa Jaajjii jedhamti. Himannaan itti geggeeffamee fi manni murtii waan kana mirkaneesse eessa? Oromiyaa keessa. Aanaa Iluu Galaani Jaajjii. Aanaa Iluu Galaan Jaajjii manni murtii mucaa kanaaf waan kana murteesse Jaajjiidha. Jaajjiidha. Mana oliyyannaan deemne isin? Har'uma murtaa'e ganaa oliyyannaan kan fudhatamu atattamaan qorichicha dhugdee of galaafatte kaasheen atattamaan yeroodhuma sanatti odoo wayiitii egaa ani